Tititti kennan kunis miidhaarraa gahaa turanii dhaqanii faaqa taqqataa turanii. Warri miidhaarraan ga'e eenyu fi eenyu? Warri miidhaarraa ga'e gaafa isii ajjeesuuf deeman san sagalee sii keesse maqaa nama lamaa yaamte eenyu fi eenyu? Dubbadhu. Anamma maqaa isaanii asirratti oodhaa anarrallee miidhaan ga'uu danda'a. Ani maqaa isaanii akkamitti? Okay, galatoo. Dhiifama. Dubaayii fi Kuweetii kan ajjechaa jiraate. Okay. Maqaa anamaatu dubbata. Aashaa fi Sifanii warri isii hojii ajjeese. Sagalee isii qabna. Rakkoon hin jiru san. Itti fufi. Okay. Ati fi eegi okay atis. Okay. Yeroo isii ajjeesuu deeman san viidiyoo sitti banan akkamitti eessa waraante? Eessa waraanan? Ani gizee sanii mana yaa'anii namtittiin na bira jirti kaasuu hin dandeenye gizee sanitti jechuudha. Gizee tokko faana dawwalaa turte san. Dagalee ergee fi na eegi daqiiqa 4 qofa na eeggeedheeni ture. Ishii jettee okay jettee naa deebifte. Deebifnaani achi namtittiin na bira xiqqoo achisin dhaani deebisee dawwaleefi. Yoomumaan viidiyoo maal deebisee dawwaleefi. Yoo deebisee dawwaluufi luka isiitirra hidhaa jira. Luka isii lamaan olitti hidhan. Yoo luka isii kana lamaan olitti hidhani kaza kaateen dheessituu namtittii jalaa jechaanii tureen. Achumaani ani natti qoostise. Wallaahi billaahi natti qoostise. Akkamitti yoo isiin viidiyootti gargaarjitee natti argisiiftu ni rifadhe bakka sanitti dhaabbadhe jechuu rifadheen. Achumaani bakka najjeessu heddinaan jette. Bakkeen isiin teettu balbala jechuu balbala manaa kara gadi bahaniin balbala mana keessa hin jiraa miti yaare. Isarra teetti jechuun mucayyoon tuni. Kayii dheessii bahi jalaa jechaanii tureen. Bakka najjeessu heddi albee fudhadhee dhufee jeesette na hiitee na biraa deemte naan jette. Oduu viidiyoodhaan itti haasa'u oduu daqiiqaa 4 qofa itti dubbadhe jechuun. Yoo isiin albee fiddee duuba kana kalee kanaan dhaabdu bakka si jeestedheen akka wadhe. Bakka viidiyoo san irraa fuutee jechuun namtitti aslaanii naan jette. Viidiyoo kana jechuudha. Namtitti aslaanii naan. Imiman radisa, please imiman di sayo kopilinki goda. Imiman di sayo diga michi otana berbanna jettan imiman radisa. Kopilinki goda. Waraba video tanas. Imboin dubat utas gabai. Okay. Akasitti kale fi khanati tinayte. Okay, dem haya. Lekra merga kan warat. Yo si orang tu san dubachu da dabi. Afaan Arabiffaatiin haga danda'e kallattii danda'eetti yoo jammare jechuudha namtitti masan. Ana warriik naan jette alaanu. Ana warriik naan jennaan yoo isin lammata ceekuu kanarra itti kennitu jette mucayyoon jechuudha gisee masan. Gisee isin ceekuu kanarratti kennitu. Ammas guraadee of harkaa qabdee jiru namtittiin tun. Achi immoo deebitee garaa kan addaan dhooste karaa nuura. Bakka dhagaye gee dhiisi bakka gee obboleettii ya gee tasgabbaay. Tasgabbaay. Dhiiga isii rabbii wajjin Oromoon dhiiga isii ni baasa. Yoo Oromoon jiraatte. Yoo Oromoon hin jiraanne amma booda Dubaayii fi Kuweet keessatti namni yoo du'e maqaan kaasuun. Yoo michiyoo hiyyeessa. Uummanni kun uummata beekamaa Dubaayii keessatti wanni ni maqaa dhoosuu geef beekaati. Booddee isiniifin ibsa. Hojii irra jirra. Yoo nu cinaa dhaabbatan nu qabsiistan akka nu jala ooltan jenne. Eenyu fi eenyu bira jira yeroo san sagalee san eenyu fi eenyu tasgabbaay kan sagalee harkaa hin qabaati. Yeroo michiyoon akkas gootu Oromoo lama bira jira. Eenyu fi eenyu kan alaatu deebisaaf dhiisi. Sagalee sitti ergatanii jiranii sagalee haaraa biraattis harkadheetiin jira. Oromoo lama bira jira. Kisi akkasitti billaadhaan kukkuta nuti guttu Oromoo lama situ haadhaan warri hidheef ijoollee lameen san itti dhiise maqaan kaasnu maaliif ni dheessanii. Okay, taasii xumurreen eega isii ajjeesan booda uummanni san Kuweet dhufe. Kuweet eega dhufan tarkaanfii eenyu irratti fudhatan dura? Obboleettiidha jechuudha.
obboleettii eenyuutiitu itti qabeef. Namticha raawwate. Obboleettii eenyuutiitu itti qabeef. Haasa'e obboleettii kuyeet gisee dhufan isii ajjeesuudhaaf manatti gisee itti dhaqan eenyu dhaqqabeef uummataaf himi. Gizeetti seenanii gizee dhufan mucaa fuula oqatee deema shamarra sadii nama 4 ta'anii dhufan. Gizee sanitti immoo kaameraan mana keessa fi ala jira jechuudha. Kaameraatu mucayyoo isa dhaqqabe. Namtichi lulluuqqi. Obboleettii michiyoo qalamtee tanaa ajjeefamtee tanaa jechuudha. Obboleettii michiyoo ajjeefamtee tanaa isiis ajjeesanii obboleettii ajjeesuudhaaf mana dhaqan jechuudha. Du'a irraa haanii. Eeyyeen. Akkas ibsiif uummanni akka du'u. Okay, sadaffaa si kadhuudhaaf si jeesuudhaaf karoora qaban if eega intala tana eega information amma ati si jeesuudha amma kayiqitii baate ati kanaaf rabbiin si haa eegu oromoo quba qabaadha oromoo kuweet ta Dubaay qalamte obboleetii fi tana qaluuf deeman ta'an jaarsa madaamiitiitu obboleettii si baraare malee isinis qalamte sila kaameraan hin jiraanne qalamtee jirti. Afaan kiyyarra isinirra haadha eegeen jeeti ani sagalee sohaallis ni qaba. Sagalee dhaadattuu jira. Muniir Dubaay irraayi. Aliyoo Roo jedhaa jirti. Gaafii qabaattan isii gaafadha. Mee al takka gaafii isii irraa qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asirratti hawwiyaat tokkoffaa viidiyoolee hin bayiniiti rabbiin illee si haa eegu of eegi maaliifii namni ishiin darbite amma rabbiin rahmata isii haa godhu dhiiga isiillee rabbiin haa baasu ati of eeggannoo cimaa si barbaachisa laal namni kuni akkuma jedhan yoo hidhata mootummaan qabaate malee namni gaafa mana arabaatu oluma ka'ee nam tokko asi Dubaay keessa nama ajjeesee gaafa asii fiizaa baafatee deemu nama kana dhaaba cimaa wayiitu duuba jira. Obboleettii laal ka Dubaay Arabtitti asoo michiyoon hin ajjeefamin sagalee keesse yeroo wal mari'atan sagalee keesse jirti. Ta Dubaay madaamii fi isaan walii galaniiti. Intalti tuni isaaniituma mana san geesse. Intalti tuni ta duutee fi ta duute tuni sagalee keesse. Madaamii fi Aashaa fi Sifaan bakka takka ta'anii naqaluuf deeman kan jiru sagalee jira. Dhageessitiin jira. Asirratti Muniir lamee lubbuu wayi al takka maamaati yemee laani sagalee kana guyyama san siikeettee qanima asii sagalee siikeetti san duute mucattiin tuni eega isiin sagalee kana kasaniin dura siikeetti ati maa hin dubbatin silaayyuu lubbuu itti sitti iyyataa turteesi. Moo guyyama san siikeettee guyyama san ajjeesan qani gaafii ansirraa qabu kanu. Ani gaafii natti gaafii kee okeesiif deebisa. Micayyoon tuni gizee duraa himachaa turte. Guyyaa roobii jechuun guyyaa harbaasan ijoolleen tun lamaan mana namtitti dhaqanii waan haasanii ka'anii biraa deeman. Muniir Alii Oor kana gashi jedhaa jiru ijoolleen tarii namni kun nama furmaa. Aliin hin galcha. Okay, hin galcha. Oromoon dhaga'uu qabdi. Hanqanaa Oromoon dhaga'uu qabdi. Maali? Mee gaskii ergadhu Ali. Mee asirratti ilaal Muniir waan tokko micayyoo tana gaaffiin gaafatina. Micayyooni amma nama miskiina akka waan ishiin haasoftu kanarraa waan hedduu hubachuu waan baruu dandeenye waan baratamuu danda'amu jira. Micayyoon nama waan otoo humna qabaattee lubbuu micayyoo tanaa baraaruudhaaf nama of duuba deebi'uu miti. Kanaafuu waan amma akka ani amma jedhu irratti nama koppii paaspoortii warra amma deemu kana qabu warra kanarratti xiyyeeffannee birmachiifnee uummanni Oromoo paaspoortii jara kanaa warra qabamu kanarratti haa xiyyeeffatamu piliis waan guddaan paaspoortii isaanii ijoollee amma namoota arfan deemanii mucayyoo ajjeessuudha deeman kana paaspoora isaanii kan nama tokkollee haa ta'u yoo argame kan nama lamaas haa ta'u kanarratti namni beeku namni paaspoora isaanii beeku namni maqaa isaanii beeku koppii namni of harkaa qabu kanarratti xiyyeeffatamee ajiinsiyaa lafa isaan ittiin viizaatti rukutan san naqanii sanirratti namni baasuu danda'u paaspoora jara sanii
yoo kana godhan yookaan immoo maanni jawaazaatii deemanii warra viizaa asii rukutate kun nama ajjeesanii deemanii ammallee nama ajjeesaa jiranii kanaafiyyuu mootummaan biyya kanaa akka hubannoo jedhu wanta siif hin galle anaas si ibsa ummanni nama asii ajjeesee deeme kuni yaalii ajjechattis barkueeti qabamee hidhaa jira bar hidhaarraa bahan ammas akkami bahaniidha barani asitti nama ajjeesanii achittis yaalii godhanii bahan kana bar kanuu ajaa'ibaa jiru. Kanaafan jechaa jira bar Muniir wannummaati waan ati jette kana naagalee tan dubbachaa jira amma bahanii jiranii paaspoora malee walii gad deemu waan hin dandeenyeef paaspoora isaanii namni jawaazaatii dhaqee yookaan imbaasii kuweetiin deemee namoota kana maqaa isaanii gabaasee warra viizaa kana asii rukutate kun nama ajjeesanii jiranii kunoo nama kana akkanitti ajjeesanii jiran waan ta'eef viizaa bakka jiranitti akka dhaabbatan akka gama tokko hin deemne koppii irraa fudhatanii gara poolisiitti akka deemanii. Identitiin jara kana kan dhaga'amu kan argamuu danda'u imbaasii kuweeti. Imbaasii kuweet kan biyya maali kan biyya Dubaay jiru Oromoon achi jirta warri iqaamaa qabdan deemtanii namni afur asii kuweetitti viizaa sinirraa rukutatee deebisuun nama ajjeesee jira waan ta'eef waan isaanii koppii isaanii poolisiitti nu dabarsaadha. Dhiyoo jedhamee uummanni kun lafatti socho'uu danda'u hin qabu. Sana booda paaspoora malee socho'uu yeroo takka bilis yeroo takka wanta na godhu jiranii koppii linkii fi wanta godhu jira laal as jala jira warri nama gorree kunis asuma jala jira bilis koppii linkiitti muddame.